Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Jirra jirtu hordoftoota YouTube channel EKF akkam baga nagaan jiraattan har'ammoo kan isin barsiisu akkamitti tola Itoophiyaatti bilbilachuun danda'ama naan jettee na gaafattee jirti koomentii jalatti irra caalaa koomentii keessaniin hin deema yaada keessaniin hin deema isiniin jedhee sitti meera. Akkasuma jettee jirti akkamittiin Itoophiyaa tola bilbilachuu danda'a daataan hin qabaa kan jedhuu fi kabiraammoo Naasir kan jedhamu meeja waalaa kiyya hawaawii akkamitti foormaat gochuu danda'a kan jedhu kanas asumaan waliin laalla jechuudha. Akka amma yeroodhaaf hawaawiin na bira hin jiru garuu akkaati hawaawii riseetitti gootu sin agarsiisa jechuudha. Abadan ammuma riseet gochuu ni dandeessa jechuudha. Hawaawiin akka mobaayila biraatii miti xiqqoo ni jabaata garuu ammuma riseet gochuu ni dandeessa yoo viidiyoo kana ilaalte jechuudha. Jalqaba gaa si'adheen sin agarsiisa tiiktookii deemuuf deemta hin beeka hundi keessan hoyyuu jalqaba viidiyoo kiyya laayik naa godha hundi keessan hoyyuu ishee erga laayik gootanii booda aappiin firii Itoophiyaa bilbiluu pileestoorii keessan keessa galtan jechuudha. Kunoo isa kana buufattan jechuudha. Kunoo haala kanarratti yoo barbaaddanis karaa gabaabaadhaan tools jettanii haala kanaan bareetanii diskiraapshinii yuutuubii kiyya jalan siniif ka'a jechuudha. Inni kan biraammoo aappii laman sinii filadhe aappii baay'eetu jira. Laman filadhee jira jechuudha. Inni kan biraa kunoo aaptaak kan jedhu kuni ni bilbila jechuudha. Innis waa tokko cinqiin qabu gaafa seentane lakkoofsuma keessaniin banattan jechuudha. Lakkoofsuma keessaniin seentanii koodii isiniif erganii ni buufattanii sana booda gaafa seentane bakka kanarratti lakkoofsa namatti bilbiluu barbaaddane asirratti barreessan jechuudha. Fakkeenyaaf lakkoofsuma nam tokko asirratti kaa'a jechuudha. Amma kunoo bakka kanaan bakka bilbilaa wanti isiniif galuu qabu guyyaatti kiwii 20 ol isiniin kennu. Arra yoo kiwii 20 isinii kenne boris kottaa deebi'aa viidiyoo laalaati kiwii isiniif dabala. Please wait while we connect your phone call. Ishee amma anaaf bilbiluu hin dandeenye lakkoofsa kanarratti lakkoofsa biraa garuu isin bilbilachuu hin dandeessanii kana maaliif irra deebinee ilaaluudha. Haala isaan itti isin barsiisa yoo ta'e jechuudha. Akka kompiitarraa isaa dhageessaniitu ni bilbilaa kun wallaahi ni bilbila qalbii sobaa waan akkasii asirratti hin barsiisu wallaahi ni bilbila. Kunoo kuwii kana dabalattan ilaalu. Kuwii 27 gaadheera ammas ilaaluudhaaf jechuudha. Daqiiqaadhuma 10 keessa geessiftanii kalas waa yeroo boqonnaa keessan jechuudha. Daataa tolaa warri qabdanus illee jechuudha. Daataa illee baay'ee isin jaraan nyaatu jechuudha. Kun hogga seentanii credit remaining kan jedhu kana cuqaastan jechuudha. Sana booda get free kan jedhu kana sin geessa. Hoggaa seentanii jechuudha. Daily check kan jedhu kana cuqaastan jechuudha. Sana booda click gootan kana. Kunoo hamma isiniif barbaada jechuudha. Viidiyoo tolaa isiniif fida. Viidiyoo kana ilaaltan jechuudha. Viidiyoo kana isiniif fida. An viidiyoo amma ilaalamu dhaaba jechuudha. Amma ni fixutti viidiyoo. Kunoo amma beeksisa fixee ka'ee akka yeroo hin dheeranneefanii isinillee tiiktookii deemuu fi kunoo amma 27 ture 28 hagana naaf guutee jira jechuudha. Itoophiyaa yoo bilbilachuu barbaaddanis jechuudha. Kunoo gubbaa kanarratti ni argitanii bakka kana deemtanii jechuudha. Jettanii bareetan asirratti yookaan Itoophiyaa irraan gadee kana barbaaddanii irra buuftanii sana booda duwwaa 9 jettanii bareetanii kana ni beektanii namni yeroo kanatti waan akkanaan beekne hin jiru yaadu. Egaa haala kanaan bilbilattan jechuudha. Inni lammeessaanis immoo jechuudha sanuma koodiidhuma keessaniin barattanii haaluma kana sa'aatii itti guuttattan jechuudha. Kiwii isiniif guuta jechuudha yoo viidiyoos jaraa ilaaltan. Viidiyoo jaraa immoo sekundee 30 keessa kiwii 50 isiniif dabalan kun haala kanarratti ammoo kiwii 28 gaadheera jechuudha. Kiwiin 28 Itoophiyaa daqiiqaa 2 faa isinii haasa'a. Wallaahi laadiin waan qalbii isiniin jedhaan jiraan. Daqiiqaa 2 isinii haasa'a kiwiin 28. Kiwii 28 daqiiqaa 10 isuu keessa geessiftan. 50 kiwii 50 kana isiniif kennuudhaaf sekundee meeqa? Sekundee 30 qofa isin eeggata. Viidiyoo tokkitti amma ilaaltanii bittan sekundee 30 qofa jechuudha. Kana jechuudha wallaahi qalbii miti hunda namaatti bilbilaa wallaahi sobaan jiru dubbiin kun jechuudha. An wanni asirratti gadhiisu tokkitti sobaan gadhiisu akka hin shakkine jechuudha. Akka yeroo biraa waan biraa irratti jechuudha. Gara hawaawiitti darbina. Hawaawii of biraa waan hin qabneef akkuma kanatti si agarsiisa. Kan hawaawii jechuudha. Qallaaliidha. Kunoo hawaawii keessa hogga seente isa sagalee ol qabuu fi isa cufu qabda haala kanatti jechuudha. Haala namtichi kun qabetti qabda. Itti aansuudhaan kunoo kana kan jedhu jirtu barreeffama 3 kana siif baasa. 3 keessaa web data factory kan jedhu kana cuqaafta. Sana booda haala kanatti si baasa. Asitti ilaal rakkoon kan itti dogongoruu deemtu. Asirratti yes kan jettu itti barreessa afaan Ingiliffaatiin. Yaa saa qubee afaan Oromootiin. Yaa saa itti goota laal.
bakka barreeffamaa kanarratti. Yaa eesaa kan eegatti gootee booda okkee jettaani. Sana booda kunoo haala kanatti sii baasa. Sana booda asirratti ammas dogongoruu hin qabdu laal. Noo ka jettu sana osoo hin taane weeb daataa faakturii ka jedhu gara gadii kana cuqaasta jechuudha. Sana booda barbaade achumaan riiseet godhee siif baasa jechuudha. Kabajamtoota dhaggeeffattoota keenyaa barnoonni irraaf qabu kanuma sheer godhaa maaloo laayik naa gochuu irraanfattan hundi keessaan gaafii yoo qabaattan koomentii jalatti naaf kaa akkuma kanan isin jira barnoota biraallee qabadhee isiniif dhiyaadhaa yaada keessa hin addatti irra caalammoo yaaduma keessa hin deema nagaan naa turaa waan dhaggeeffattaniif gara tiiktookii deema viidiyoo kiyya laayik godhaa kaati. Wanti isin hubachuu qabdanu aappiin kun kiwii guyyaatti 20 ol isiniin kennu. Boris iftaanis itti dedeebitan yoo har'a dhaabe boris isiniif kenna.